السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا daawwattoota keenya qophii seenaa alquds kan torban dabre isiniif dhiyeessine keessatti musliimoonni tokkummaa eega argataniin booda magaalaa alquds harkatti galfachuuf karoorfachuu isaanii isiniif dhiyeessine turre. Lafti bifa magariisaa qabu kun harka musliimootaa kan jiru yoo ta'u magaalli immoo harka warra waraana masqalaa jira. Kan itti aanus akka asii gaditti isiniif dhiyeessinaa turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. musliimoonni tokkoomanii kaayyoo tokkoon eega sochii eegalaniin booda jidduu irratti rakkinni jabaan tokko mudate. Rakkinni kunis ummata muslimaa diiguudhaaf karaa saaqee ture. Hoogganaa ummata muslimaa kan ture Nuuraddiin Mahmud Zankiin bara 1174tti addunyaa tanarraa du'aan boqote. Nuuraddiin osoo hin du'in dura aangoo ilma isaa xiqqaa kan reefu ijoollee kan waa'ee siyaasaa takka illee hin beekne As-Saalih Ismaa'ilitti dabarse. Mootonni Zankii kan Moosul, Halabii fi Dimashq jiran aangoo irratti wal dhabuu jalqaban. Oduun tun Salahaddiin bira geenyaan Salahaddiin hedduu rifate. Maatiin Zankiidhaa aangoo irratti wal lolaa jiraachuu isaanii dhageenyaan daran dallane. Kaayyoon Nuuraddiin Al-Aqsaa bilisa baasuuf qabatee ka'e irraanfatanii fedhinnaa dhuunfaa isaaniitiif akkana ta'uun isaanii hedduu isa aarse. Sandaran ammoo mootonni Zankii warra masqalaa waliin tokkummaa uumuuf yaaduun isaanii Salahaddiin murtee xumuraa akka murteessu isa dirqamsiise. Misra irratti obboleessa isaa muudee ofii isaatii immoo waraana qabatee gara Shaam imale. Kaayyoon isaatis mootota Zankii hunda ajaja ofii jala galchuu ture. Akkuma yaadetti magaalaa Dimashq to'annaa ofii jala olfatuu danda'e. Jidduumaan gara waraana masqalaa deebinee waan isaan biratti mudatees haa ilaallu. Waraanni masqalaatiis rakkina jabaa tokkotu isa mudate. Akkuma musliimootaa hoogganaa Alquds kan ture Almaarikis ni du'e. Aangoon illeen ilma isaa xiqqaatti dabarfame. Daa'imni kunis muuxannoo siyaasaa qabaachuu dhabuu isaatiin cinatti dhukkuba gogaa addeessu barasiin qabame. Warri masqalaatis akkuma warra Zankiisan aangoodhaaf wal dhabutti jiru. Xumura irratti hoogganaa Xaraambulus kan ture Raayimaand sadaffaan gorsaa mucaa xiqqaa kanaa ta'uudhaan filatame. Dalagaa hundas isumatu dalaga. Jeequmsi siyaasaa yeroo haala kanaan babal'ate kanatti hoogganaan waraana masqalaa Raayimaandii fi Salahaddiinis waliigaltee waraana dhaabuudhaa mallatteessan. Kunis faayidaa mataa isaa qaba. Salahaddiin yeroon waraana masqalaa irratti duulan amma akka hin taane hubatee jira. Ummata muslimaa jidduutti qoqqoodamiinsi lammataa uumamee jira. Kanaafuu ummata muslimaa jidduutti tokkummaa fiduudhaaf waliigaltee mallatteessuun barbaachisaa ta'ee argame. Haala kanaan Salahaddiinii fi Raayimaand sadaffaan waliigaltee waraana dhaabuu waggaa 10 fi ji'a 10 fi guyyaa 10 turu mallatteessan. Yeroo sanitti waliigalteen haala kanaan mallatteessuun baramaadha. Waliigaltee kana hordofuudhaan Salahaddiin Alayyuubiin mana isaa qulqulleeffatuu jalqabe. Dhukkuba tokkummaa musliimoota diigaa jiru dhabamsiisuu itti fufe. Dalagaan tun garuu salphaan turre. Salahaddiin hooggantoota muslimaa magaalota adda addaatti aangoo qabatanii fedhinnaa dhuunfaa isaanii qofa guuttachuu kaayyeeffatan waliin waggaa 2 oliif waraana godhe. Ilmaanii fi obboleewwan Nuuraddiin Mahmudis gara magaalaa Halab imalanii mootummaa isaanii achitti hundeessanii jiran. Duraan aangoof wal lolaa turan. Amma garuu tokkoomanii Salahaddiin irratti duuluuf murteessan. Waraana muslimaatti makamanii hooggansa Salahaddiin jala akka seenan gaafatamanis fudhatuu didan. Xumura irratti Salahaddiin waraana isaan irratti banuuf gara magaalaa Halab imale. Achitti kaambii hundeeffatee magaalattii marse. Warri Halab immoo ulaa magaalaa itti cufatan. Akkuma dura godhamaa ture gareewwan maallaqa fudhataa nama ajjeesan kan Hashaashum jedhaman waamanii Salahaddiin akka ajjeefamu ajaja dabarsan. Kaayyoon warra kanaa maallaqa qofa waan ta'eef waan ajjeesaa jedhaman numa ajjeesan. Haaluma kanaan bara 1175tti halkaniin kaampii Salahaddiin qubate dhokatanii seenuun isa ajjeesuuf yaalii godhanii turan. Garuu hin milkoofne. Dubbiin ammas daran Salahaddiinitti jabaatuu itti fufte. Waggoota itti aanan hedduuf ammas musliimoota tokkomsuu irratti xiyyeeffate. Booda irratti warri Zankiidhaa bara 1183tti harka kennatan. Magaalaan Halabis harka Salahaddiin Alayyuubii seente. Kana hordofuudhaan mootummaa muslimaa jabaan tokko bu'uureeffame. Mootonni Zankii mootota Ayyuubiitiin bakka buufaman. Amma ummanni muslimaa bulchiinsa tokko jalatti walitti qabamee jira. Salahaddiin Alayyuubii Iraaq irraa kaasee lafa hanga Misraa jiru bulchutti jira. Yeroon waraana masqalaa irratti waraana itti labsuu danda'anis
dhihaatee jira. Yeroo kanatti jechi jihaada jedhu uummata muslimaa jidduutti bal'inaan haasawamuu jalqabe. Daa'ileen magaalaa Dimashq, Kaayiroo, Halab, Moosulii fi bakka hunda jiran uummata jihaadatti kakaasuun magaalaa Alquds harka waraana masqalaatii akka baasan barsiisuu jalqaban. Yeroo waraanni muslimaa haala kanaan tokkummaa uumee jihaada jabaaf qophaayaa jiru kanatti mootiin waraana masqalaa garuu loltootaa fi bulchitoota isaa to'achuu dadhabe. Bulchitoota bakka garagaraatti argaman humna waraana dhuunfaa isaanii jabeeffachuudhaan tokkummaa waraana masqalaa diiguu jalqaban. Isaan keessaa namichi Reeyinold jedhamu magaalaa Keeraak jedhamtu bulchaa ture. Magaalaan tun ammoo karaa musliimoonni hajjii ittiin godhan irratti argamti. Namichi kun ammoo carraa kanaaf fayyadamuudhaan islaamummaa irratti waraana banuuf murteesse. Walumaa galatti gara Makkaa deemee Ka'abaa diiguu fi Madiinaa keessaa ammoo qabrii Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam barbadeessuu kaayyeeffatee waraana isaa bobbaase. Garuu bakka yaadan osoo hin gahin karaa irratti loltoota biyya Masriitiin qabaman. Yeroo sanitti Masriin kan bulchaa ture Adil al-Ayyubii obboleessa Salahaddiiniiti. Salahaddiin loltoonni kunniin hundi isaaniitu akka ajjeefaman murtii dabarse. Ibduratti waraanni diinaa magaalaa Makkaa fi Madiinaa tuquu miti akka waa'ee magaalattii kanneenii hin yaadne barumsa argachuu waan qabaniif murteen kun akka irratti fudhatamu godhe. Kanaanis Salahaddiin hawaasa muslimaa biraa jaalalaa fi fudhatama guddaa argate. Musliimoonni baay'inaan gara waraana isaa seenuu jalqaban. Isaaf amanamuu eegalan. Kun osoo kanaan jiru mootiin waraana masqalaa dhukkuba gogaatiin qabamee rakkataa ture du'ee addunyaa tanarraa godaane. Aangoonis gara obboleettii isaa dabarfame. Isiin ammoo nama Gaay jedhamutti heerumte. Jaarsi isii mootii waraana masqalaa ta'e. Haa ta'u malee tokkummaan waraana masqalaa daran faffaca'aa deeme. Namichi Ka'abaa diiguudhaaf amma dura waraana erge kan Reeyinold jedhamu ammas shira biraa xaxuu jalqabe. Musliimoota daldalaaf meeshaa fe'atanii imalarra jiran irratti waraana banee nama hedduu ajjeese. Namoota hedduus qabeenya isaanii wajjin booji'e. Sababa kanaan waliigalteen Salahaddiin al-Ayyubii fi waraana masqalaa jidduutti mallatteeffamee ture ni diigame. Yeroo kanatti Salahaddiin obsa fixate. Namicha Reeyinold jedhamu kana ajjeesuuf murteesse. Salahaddiin waraana muslimaa hunda tokkoomsee harkatti galfatee jira. Waraanni masqalaa ammoo waliigaltee mallatteeffamee jiru diigee jira. Kanaafuu yeroon waraana guddicha labsu amma ta'uu isaa murteesse. Haala kanaan duula umrii isaa guutuu hawwaa ture waraana masqalaa irratti labsuuf lafaa ka'e. Musliimoonni hundi jihaadaaf akka qophaayan meeshaa waraanaatis baay'inaan akka qopheeffamuu fi walitti qabamuu ajaja dabarse. Salahaddiinii fi hooggantoonni waraana isaatis karoora waraanaa baasuu jalqaban. Waraanni walitti qabame kunis magaalaa Dimashq irraa ka'uun bara 1187tti laga Urduun qaxxaamuree gara dachii Filisxeen imale. Waraanni masqalaatis waraana seenaa isaanii keessatti lakkoofsaan guddaa ta'e qabatee bakka Assaafuriyaa jedhamtu qubate. Bakki isaan qubatan kun bakka akkaan barbaachisaa ture. Kana booda deemsa isaanii kan itti aanu irratti mari'achuudhaaf walitti qabaman. Gara waraana muslimaa deemnee waraana irratti bannamoo asuma teenyee eegna waan jedhu irratti wal morman. Waraanni masqalaa tokkummaa hin qabu. Hunduu yaaduma mataa isaa qabatee ce'a. Mootiin isaaniitis humna jabaa hin qabu. Dirree waraana muslimootaa keessa garuu tokkummaatu jira. Hoogganaan nama tokko qofa, Salahaddiin al-Ayyubiiti. Salahaddiin qubsuma isaa jabeeffatee waraana isaa humna jabaan jaaree waraana masqalaa ifirratti eeguu eegale. Warri masqalaa yeroo dheeraaf eega wal mormaniin booda gara Salahaddiin imaluun achumatti isa dhabamsiisuuf murteessan. Garuu murtiin isaanii dogongora ture. Kiiloomeetira 20 miila isaaniitiin aduu akkaan nama gubdu keessa imaluun dirqama itti taate. Hedduun isaanii dheebuurraa kan ka'e karaa irratti kufanii du'an. Waraanni masqalaa kaambii isaa gadi dhiisee dhufaa jiraachuu isaa dhageenyaan Salahaddiin ni gammade. Injifannoo argachuu isaatis osoo bira hin gahin dubbate. Waraanni masqalaatis jarjaree kiyyoo Salahaddiin isaaniif qopheesse keessa seene. Waraanni waan laaftuu miti. Musliimoonnii fi waraanni masqalaa seefiin walitti seenan.